Kaaseen booda gaaffii wasiin qabaatan gaaffii keessaniif deebii kennuun ayyaadha. Siyaasni biyya sanaa har'a maal hojjeta maal fakkaata yoo jennee fi karaa siyaasaa yoo fudhanne akkuma beektan har'a mirgi uummata keenyaa yoomiyyuu caalaa mirgi isaa yeroo inni itti sarbamedha. Mirgi akka kanatti amma biyya ormaa keessatti bilisummaadhaan teessanii wal geessan utuu nama nayyamsiisin nama biraa utuu gaafatin poolisiin utuu dhiibbaa irratti hin godhin eenyu tokkollee dhiibbaa utuu hin godhin biyya kana keessatti biyya ormaa keessatti wal gahii gaggeeffachuu dandeenye jirra. Biyya keenya wanna akkanaa har'a ta'uu dhiisaafi nama 3 nama 4 ta'anillee bakka tokko ta'anii dubbachuu hin danda'amu. Nama 2 taatanii bakka tokko teessanii yoo dhattanii buna yoo dhugdanillee nama 3ffaa dhufee nama bira taa'uu argitu. Otoo na feeramin namni dhufee isin gidduu galeetu waan isin dubbattan dhaggeeffata. Mana barnootaa keessatti illee barattooti ijoollee daa'imman xixiqqoon illee otoo mootummaan hin beekin 2 ta'anii 3 ta'anii taphachuu illee danda'an. Har'a wanna 1 5 waan jedhamutu jira biyya sana keessatti. Warri biyya kana keessa turtan waan kana quban qabdan. Warri biyya Itoophiyaatti galtanii deebitan garuu hundumti keessan ni beektu. Fakkeenyaatiif mana barumsaa tokko keessatti kutaa tokko keessatti barataan akka kana nama 40-50 yoo ta'e abbaa jaallatee wajjin illee qo'achuu hin danda'u. Nama 5 walitti hidhuu nama 5 akka kanaatti gartuu 8 uumu jechuudha kutaa tokko keessatti. Nama 5 namni gartuun suni nama tokko itti gaafatamaa qaba. Namichi itti gaafatamaan sun yookaan barataa itti gaafatamaan sun maal godhaa? Waan barattoota kun dubbatan, waan isaan yaadan, waan isaan maatii isaanii wajjin dubbatan, waan kana hundumaa funaaneeti gara barsiisaa isaatii, barsiisaan sun immoo gara hoogganaa isaatii akka kanaatti gara mootummaa deeman jechuudha. Gara paartii deeman jechuudha. Salphaadhumatti maal jechuudha? Ijoollee daa'imman illee mirga abbaa barbaadan wajjin taphachuu illee mirga hin qaban jechuudha. Kun tariitii yeroo dandeettii wallootaanii xiqqoo salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu akka daa'ima sanaatti akka ijoollee sanaatti bakka isaanii buunee yeroo ilaallu ijoollee qabdu hundi keessan baay'een keessanii nama wajjin taphatan illee abaluu malee abaluu wajjin hin taphatu jechuu illee hin danda'an Itoophiyaa keessatti jechuudha. Abbaa wajjin taphatan illee mootummaatu murteessaa jira. Hamma kanatti mirgi namaa hamma kana sarbamee jiru. Lafa hojiitti akkuma kanatti nama 5 walitti hidhamanii jiru. Nama 5 sun yeroo hundumaa galgala walgahii waammatanii walgahiidhaan maalirra akka oolan wal qoratu jechuudha ta'anii. Kanaatiif namni tokko mirga yaaduus mirga waa hojjechuus abbaa fedhe wajjin ooluus nama fedhe waliin haasa'uullee wal quunnamuullee hin qabu jechuudha. Ganda keessa jiraatan keessanittis akkuma kana ganda keessa jiraatanittis akkuma kana walitti hidhaatan jechuudha. Gabaabadhumatti mirgi namaa hamma kanatti sarbamee jira. Baay'ee sarbamee jira. Kanaaf namni waliin dubbatu warra haati manaa fi abbaa manaa waliin hin amananii isa tokko waamanii miseensa paartii taasisuu isa tokko immoo hin dhiisu. Maaliif lamaan isaanii yoo wal faana miseensa paartii ta'anii hin barbaadamu. Lamaan isaanii yoo to'annoo mootummaan ala ta'anii hin barbaadamu. Kanaatiif isa tokko miseensa taasisuu isa tokko hin dhiisu. Filannoo darbe keessatti fakkeenyaatiif wantoonni nu mudatan keessatti tokko akkana. Nuyi isa tokko yookaan abbaa manaa dhiyeessina isaan immoo haadha manaa dhiyeeffatu. Mana tokko keessatti jeequmsa akkasiitu uumama. Wal sodaatu jira. Wal amanuun hin jiru. Akka durii walii yaaduun hin jiru. Akka durii walii amananii wanna tokko hojjechuun hin jiru. Namni mana keessan yoo dhufe keessummaallee yoo dhufe gabaasatu dirqama. Namni akkanaa guyyaa akkanaa dhufee na bira jira guyyaa akkasii deema jedhanii mootummaatti beeksisuun dirqama jechuudha. Hamma kanatti sodaachisanii lafee namaa keessa gadi galee sodaan haga kana akka inni jiraatu taasisaniitu biyya kana sodaachisanii bulchaa jiru jechuudha. Karaa biroo mirgi ijaaramuus akkuma sana. Ijaaramuu jechuun amma fakkeenyaatiif durii hundumti keenya akka beeknu
namni bakkuma bakkatti inni gurmaa yoo barbaadan amma ogummaadhaan gurmaa'uu ni danda'ama. Waldaan barsiisotaa jira, waldaan hakiimotaa jira, kan akkasuma akka ogummaatti ijaaramuu ni danda'ama. Amma waan mootummaan keessa hin jirre, waan mootummaan hin dhageenye qobaatti ijaaramuun hin danda'amu. Daldalallee jalqabuun hin danda'amu. Amma nama 3-4 yookaan isaa ol ta'ee namni aksiyoonaan illee ijaaramee illee daldala tokkollee jalqabuu yoo barbaade namni mootummaa dirqamaan achi keessa jiraachuu qaba. Kun maaliif yoo jenne wanna hojjetamu hundumaa mootummaan to'achuutu irra jira amantii jedhu sababii qabaniif jechuudha. Wanta namni tokko maatii isaa keessatti hojjetu, mana barnootaa keessatti hojjetu, mana hojii keessatti hojjetu, ganda keessa jiraatu keessatti hojjetu, waan hundumaa to'achuutu nurra jira. Wanti to'annaa keenya alaa jiraachuu nurra jiru kan jedhu irraa sababii jechuudha. Kanaaf rakkoo baay'eetu jiru biyya keenya keessa. Namoonni baay'ee hidhamaa jiru, barattooti hidhamaa jiru, yuunivarsiitii keessatti baay'ee isaanii ajjeefamaa jiru akkuma beektan. Yeroo darbee lafti Oromoo baay'inaan akka inni maaster pilaanii haaraa jedhamee Finfinneen jala akka inni galuutiif karoora jiru mormuudhaan barattoonni baay'een gaafa isaan hiriira kanarratti utoo bishaaniin facaasuun utuu danda'amu akkuma biyya biroo yookaanis immoo aara ija nama gubu itti facaasanii akka isaan baqatan akka isaan dhiisanii deeman gochuun utuu danda'amu barattoota kanarraa saasaan turanii ajjeesaa turaniiru. Doormi isaanii cabsanii bakka isaan jiranitti reebanii caccabsanii ajjeesaniiru. Bakkeetti ari'anii akkuma bineensaatti ajjeesaniiru baay'ee isaanii. Baay'ee isaanii immoo bakka isaan bu'anis dhabamee jira. Kun hundumtuu mirgina dhala namaa hammam akka inni dhiitamaa jiru kan agarsiisudha. Yuunivarsiitiin tokko tokko kan nuyi qabatamaadhaan gabaasa biraa qabnu fooqii irraa gad darbatanii kun immoo sanyii tokko qofa irratti bakka miizaan teeppii jedhamuun tokko yuunivarsiitii tokkotti fakkeenyaatiif waggaa murtaa'e dura ijoolleen barattoonni akka taa'anii ka'uu diduudhaan nagaadhaan dimoonistireetii godhan yookaan hiriira ba'an biiroo pirezidaantii dhaqanii taa'anii akkuma jedhanitti taa'anii ka'uu didan maaliif kun nan violent struggle tooftaasaa keessaa tokkodha. Dhagaan darbanii nama rukunnee wayii tokko goone gaaffii gaafatanii gaaffii sana immoo taa'anii ka'uu diduudhaan gaaffii isaanii dhiyeeffatanii kun immoo mala qabsoo karaa nagaa addunyaan itti fayyadamaa jirtudha. Haa ta'uyyuu malee barattooti egaa waamamaniin booda pirezidaantiin eega isaan dubbiseen booda hin galanii mana isaaniitti deebi'anii doormiitti deebi'anii haa ta'uyyuu malee wanti ta'e barattoota warra birootiin har'a rakkootu jira yuunivarsiitii kana keessa hin bulinaa jedhaniitu akka isaan yuunivarsiitii gallakkisan godhanii baay'een isaanii waldaalee adda addaa waldaa ortodoksii fa'aa waldaa adda addaa fa'aa keessa dhaqanii achi keessa bubbulan warri birooni. Kan hin dhageenye ijoollee Oromoo qofa turanii isaan qofni achitti hafanii gaafa sana galgala ibsaan dhaamsanii poolisiin federaalaa itti yaa'ee ijoollee kana bakka isaan ciisanitti bakka isaan argamanitti hunduma isaanii dhiira dhalaadhaa abaloo otoo hin jedhin ijoollee kana tumanii caccabsanii sagaanii fooqirraa gad darbatanii rasaa isaanis rukutanii miidhaa guddaa irraan geessisan. Isaan booda barattoota kana keessaatii kan hospitaala galan jiru turanii maqaa isaaniis argannee fannoo diimaanis akka atteendi godhu akka dubbisaa akka hordofu hin gaafanne isaanis homaa gochuu akka hin dandeenye nutti himanii iddoo tokko tokkottis gabaasuudhaaf yaalii goone nama nu dhaga'us hin dhabne akkuma carraa namni paarlamaa warra Ingilizii keessaatii namni Itoophiyaa daawwatu tokko tureera yeroo sana isaaniin illee qaamaan argannee dubbisnee kunoo rakkoo akkanaatu jira. Ijoolleen rukutamanii rasaasaan rukutamanii iddoo akkasii hospitaala iddoo kanaa ciisaa jiran jiru. Kana adda baafadhaa jennee jennaan isaanis nu dhaga'uu hin barbaanne bifuma kanaatiin
rakkoon sun namoonni rakkoo sana geessisanis otoo hin gaafatamin otoo itti hin gaafatamin otoo dubbiinsaa adda hin bahin isaan booda barattoota baay'ee yuunivarsiitiidhaan yoo ari'an jechuudha. Waggaa kanas immoo dhageessaniitu yuunivarsiitii Mattuu keessaa akkuma kana barattoota baay'ee barattoota Oromoo yuunivarsiitii keessaa ari'aniiru. Waggaa baay'ee dura hin yaadattu namoota 300 ari'aniiru, barattoota 300 ari'aniiru. Gaafa sana Finfinneen maaliif magaalaa federaalaa taatii gara Adaamaa deemaa jedhanii gaafa caffee Oromiyaa kan achii bahu gaafa taasisan ijoolleen hiriira ba'an, ijoolleen gaafa sana mana hidhaa seenan. Har'a immoo sirrii miti Finfinnee dhaabaanee Adaamaa dhufuun keenya sirrii miti Adaamaatti deebina gaafa jedhan murtoon gaafa sanaa sirriidha jedhanii Finfinneetti deebi'anii haa ta'u iyyuu malee ijoolleen gaafa sana murtoo sanaan hidhaman ammallee mana hidhaa kan jiran jiru jechuudha. Dogoggora jedhanii Finfinnee dhaabaanee Adaamaa dhufuun keenya dogoggora ture jedhan. Ijoolleen gaafa sana dogoggora jedhan garuu hidhamanii mana hidhaa keessatti hafanii dogoggorri sun utuu sirreeffaminaa jedha jechuudha. Gabaabumatti dhiibbaan keessumaa barattoota Oromoo irra gahaa jiru yuunivarsiitii hundumaa keessatti yoomiyyuu caalaa ulfaataadha. Gara fuulduraatti illee rakkoon akkanaa kun tariitii gara fuulduraatti itti fufuusaa namni beeku hin jiru jechuudha. Karaa lafa Oromoo saamamaa jiru olaallee namooti baay'een akkuma isin beektan lafti naannoo Finfinnee filannoo 2005 ta'e keessatti yaadee gaafa mo'amu guutummaatti gaafa mo'amu lafa kana dhabuu kootii qaama biraatu dhufee Finfinnee fudhachuuf deema jedhee lafa Finfinnee keessa jiru hundumaa irratti yaa'anii irratti duulanii ofuma isaaniitii hirmaatanii fixan. Lafa magaalaa sana keessa jiru jechuudha. Maaliif gallakkisuudhaaf mootummaa biraatu dhufee kana fudhata paartii biraatu Finfinnee bulchaa waan ta'eef lafti kun hafuu hin qabu jedhanii lafti lafa jiru hundumtuu ofii isaaniitii hirmaatanii isa kaan gurguratanii isa kaan kaampaanii adda addaatiif hiranii fixan jechuudha. Amma deebi'anii paartiin sun immoo biyya sana Finfinnee deebi'ee hin bulchuu hin barbaadu jedhee gaafa inni dhiisu biyya sana bulchuun deebi'ee gaafa isaanii gaafa ta'u lafti duraan ture suni lafti sun hin jiru, lafti dhumeera, wanti hirmaatan hin jiru, wanti gurguran hin jiru. Kanaatiif amma maaster pilaanii jedhanii lafa gara biraa barbaaduutti ce'an jechuudha. Lafa gurguramu. Kaleessa harka isaanii duwwaa qawwee qofa baatanii namoonni galanii har'a fooqii meeqa kan qaban duwwaa. Eessaa dhufee lafti kun eessaa dhufee qabeenyi kun eessaa dhufee warri gaafa sana daldalaa turan jiru, warri gaafa sana qotaa jiran jiru, warri gaafa sana hojii adda addaa irratti bobba'aa turan jiru. Isaan akka kana duroomuu hin dandeenye, isaan kana ijaaruu hin dandeenye, isin maal keessaa fidanii jedhanii yoo gaafataman namni deebisuu kana hin jiru jechuudha. Kuni iccitiin isaa eessaa dhufe lafuma Oromoo gurguruudhaan, lafuma kana hirmaatanii akka fedhanitti walii kennanii gurguruudhaan kan dhufedha baay'inaan. Kanaatiif lafti kun gaafa dhumu Finfinnee keessaa gaafa dhumu gara naannoo seetiitti ce'anii isheen suutaan magaalaalee ishee naannootti deeman sunis garaa ga'uu hin dandeenye. Namni isaanii baay'eedha kan dhufaa jiru, kan nyaatu baay'eedha lafti kun ga'uu hin dandeenye. Kanaaf bal'isanii maaster pilaanii kana hojjetanii magaalaa Faransaay Liyoon jedhamu tokko wajjin walii galuudhaan arkitektaroota isaanii wajjin walii galanii pilaanii haaraa baasanii maaster pilaanii haaraa jedhanii utuu uummataa wajjin hin mari'atin gadi labsanii achitti gadi hojiirra oolchuu gaafa jalqaban barattoota yuunivarsiitii keessa jiran kun maaliif ta'uu hin danda'u kan jedhuudhaan mormanii jechuudha. Waa'ee lafa kanaa ammas sirriitti kan beekuu nurra jiru lafti kuni nama 1,000, 2,000 yookaan miliyoonii 1, miliyoonii 2 kan buqqaasu miti. Oromoon achirraa ka'u miliyoonii 6tti lakkaa'ama. Lafa isaan amma qabachuudhaan itti jiran jechuudha. Miliyoonii 6tti lakkaa'ama. Lafti sun
isa hammaa isa har'a jirurra dachaa 62 Finfinneen lafa amma qubattee jirturra yeroo 62 guddatti jechuudha. Amma kana kan yaadamee jiru. Guutummaadhuma sana. Kun balaa baay'ee qaba. Tokkoffaa nama miliyoonii 6 buqqa'e irraa. Lammaffaa immoo naannoo sana uummata achi qubatee jiru sana social structure isaa yookaas immoo caasaa hawaasummaa isaatti guutummaadhumatti jijjiira. Sabni har'a afaan Oromoo haasa'e kun naannoon har'a afaan Oromoo irratti dubbatamu kun lammata afaan sun irra jiru naannoo sana jechuudha. Naannoon sun akkuma jirutti Oromoo irraa buqqisanii saba biraa qubachiisuudha jechuudha. Karoorri jiru. Kana duwwaa miti ikonoomikali ilaaluu qofa otoo hin taane kuni sabummaa san eenyummaa saba sana balleessuudha tuffiidha gara tokkotti. Tuffachuudha maal fidaa baduu qaba kun saba barbaachisu miti jedhanii akka labsuu jiru waliin jira. Kanarra darbee immoo wannoo biraallee qaba. Dhiibbaa gara biraallee dhiibbaa fidullee hin qabu. Dhiibbaan inni fidumaa inni Oromoo kana lafa Oromiyaa jedhamu kana bakka adda addaatti qooda. Lafti sun haqi suni yeroo inni Finfinnee jedha yeroo inni oolu Oromoonni kaabaa fi inni kibbaa addaan citaa jechuudha. Oromoonni bahaa fi inni dhiyaasa addaan citaa jechuudha. Kanaan dura namoonni baay'een karaa siyaasaa yeroo dubbatan Oromoo iddoo afuritti cituu qabaa baay'eedha jedhanii dubbachaa turan. Oromoonni kunneen goda sana daangaa Sudaan irra jiru Oromiyaa daangaa Sumaalee jiru wajjiniin akkamittiin iddoo tokkotti bulaa. Kuni bulchiisaaf mijataa miti waan ta'eef iddoo afuritti cituu qabaa jechaa turan paartiileen tokko tokko. Lakkii kun ta'uu danda'u Oromoon kaabaas kibbaas bahaas lixaas saba tokkodha aadaa tokkodha afaan tokkodha kan inni qabu qalbii tokkodha kan inni qabu yaada tokkodha kan inni qabu saba tokkodha madda tokko kan dhufedha kan inni barbaadus kana duwwaadha kanaatiif addaa bakka adda addaatti addaan qoodamuu danda'u jechaa turre amma karaa sana deemuu sababii dadhabameef maalidha kana guddisaniitu adda adda kutuudhaaf jechuudha kaayyoos masa ganamaa sana jechuudha. Kanaatiif balaan saba kanatti deemaa jiru waan guddaadha karoora irra jiru waan guddaadha jechuudha. Kanaaf nuyi ammallee jala dhaabbachuuf jirra. Namallee kanarratti qindeessuuf jirra. Kanarratti waan dhufu immoo hin beeknu. Kanaatiif uummanni Oromoo bakka hundumaa jiru waan kana quba qabaachuu qaba. Eenyummaa isaa irratti duulamaa kan jiru waan biraa miti. Inni buqqa'u eenyudha, inni dhufee irra qubatu eenyudha. Manneen kondominiyeemii ijaaraman kana keessa kan buqqa'u eenyu, kan dhufee itti galu immoo eenyudha. Yeroo uummattoota biraa otoo ta'eeti qindeessanii bifa intarpiraayizii xixiqqaallee jedhanii ijoollee hojii hin qabnellee walitti funaananii bakka tokkotti gurmeessanii qarshii liqeessanii fi lafa kennanii fi ijaaraa jiru. Oromoo sosila ijaaramee mana isaa qeessaa loowwan isaa wajjin jiraataa jiru godhu maaliif buqqisanii balleessuun maaliif barbaachise? Isa kaaniin deebisanii ijaaru isa ijaaramee jiru immoo maaliif buqqisuun barbaachise? Wanti namaa galle kanadha. Kaayyoo isaa kan ifa taasisuus kana. Yeroo tokko beenyaa jedhanii qarshii 10,000 qarshii 20,000tti kennanii garasiin immoo mana araqee bananii fi bira kaa'uu achitti dhageessa dhugee achitti waltumee wal ajjeese qeessaa irraa buqqa'ee maatiin isaa bada. Maaliif walitti qabanii akka inni aksiyoonaan achumatti ijaarame lafuma sanarratti achi keessaa maaliif sheeriin argatu? Maaliif ga'een argatu achi keessaati? Mana ijaaramu sana keessaati inni kaanuu mana dhabe jedhanii fidanii kennuufi maaliif isa immoo mana isaa diiganii ari'u? Maaliif mana argatu achi keessaati? Maaliif manni kennamuuf? Yoo xiqqaate mana lafa isaa irratti ijaarame keessaa akkamittiin mana argachuudha? Inni kaan eessa fagoo kiiloomeetira yookaan maayilii 1,000 kutee dhufeetu manni yeroo iddoo sanaa kennamu akkamittiin lafa kanarraa buqqa'ee manni kutaan tokko dhoowwatamaa kan jedhudha.
lafa isaarraa buqqa'ee abaaboota irratti oomishama yoo ta'e aksiyoona yookaanis immoo dhaabbata abaaboo oomishu sana keessatti lafti isaa sun maaliif akka sheeriitti lakkaa'amee fi maaliif achi keessaati yeroo hundumaa bu'aa isaa maaliif hin argatu? Innis dhaaba daldalaati akka hireetti lakkaa'anii fi aksiyoonaatti lakkaa'anii fi dividendii isaa ji'attis haa ta'u waggaattis haa ta'u maaliif achi keessaan argatu? Hamma gaafa inni bu'aa qabutti. Bu'aa hin qabu ta'ee yoo inni kan lakkise inni lafa isaatti deebi'uu jiraachuu barbaadu utuu buqqa'ee. Utuu kana gochuun utuu danda'amu, utuu gargaaruun utuu danda'amu, ijaaruun utuu danda'amu, utuu maatiin isaa hin badin, qeensaa utuu hin badin, maatiin isaa utuu hin bittinnaa'in achitti deebisaniitu ijaaruun utuu danda'amu kana tokkollee namni yaadatti kennu hin jiru. Maaliif jalqabumayyuu karoorri isaa sabni sun akka inni achi buqqa'uutu barbaadama. Kana kan ijoolleen keenya dura dhaabbatan kan isaan gadi kafalaaf jiran. Kan isaan du'aa jiranis kanaaf. Shororkeessitoota jedhanii namoonni isaan rasaasa addatti naqanii ajjeesan kun shororkeessitoota otoo hin taane ilmaan keenya warra mirga isaanii, mirga saba isaanii, kabaja saba isaanii, lafa saba isaanii warra deebisanii barbaadanidha. Warra gaafachaa jiranidha. Kanaaf waa'een maastar pilaanii naannoo Finfinnee fi lafa Finfinnee ammallee rakkoo guddaa kan baatee deemu gara fuulduraatti illee rakkoo guddaa baatee kan deemu wareegama nama baay'ee kan gaafatu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaatiif waan kana uummanni ala jiraatu kun sirriitti hordofuu qaba. Waan bira dhaabbachuu danda'u hundumaatiif bira dhaabbachuu qaba. Keessumaatii balaa ilmaan keenya irra ga'u waan dandeessan ogummaa qabdan, maallaqa qabdan, hariiroo namaa wajjin qabdan hundumaatti fayyadamtanii waan kana bira dhaabbachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa karaa siyaasaa kana fakkaataa hiree hin qabnu siyaasa biyya kanaa keessatti namoota nuyi paarlamaadha jennee achi kaa'annu wayii tokko murteessuu hin danda'an, wayii tokko gaafachuu hin danda'an, ajandaa tokko qabsiisuu hin danda'an, dhimma keenya irratti akka mari'atamu gochuu hin danda'an, yeroo lafi keenya saamamu, yeroo ilmaan keenya harkatti rukutaman kana hundumaa namoota gaaffii gaafachuu danda'an miti. Kun akka nuyi achi keessatti bakka bu'iinsa akka nuyi hin qabne, representation akka nuyi hin qabne, humna siyaasaa akka nuyi hin qabne, siyaasa kana keessa akka nuyi hin jirre agarsiisaa jechuudha. Siyaasa kana keessa hin jiru. Bulchiisa biyya kanaa keessa hin jiru. Utuu bulchiisa biyya kanaa keessa jiraanne barcuma paarlamaa 190 qabaanne guyyaa tokkollee waa'een keenya qabu hin jiru ture jira. Balaan nurra gahaa jiru kana namni sagalee nuu dhageessisuu jiraachuu kan ture jira. Barcuma tokko qabaanne nuyi madirakiin waggaa darbe rakkoo baay'ee irratti kaasaa turre. Barcuma tokkittiidha. Garuu isaan barcuma 290 qabaatanii opiniyoon jechuudha. Haga guyyaa irratti waan dhimma Oromoo dantaa Oromoo tarkaanfachiisu tokkollee paarlamaa keessatti ajandaalee qabsiisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaatiif representeeshinii dhugaa hin qabnu nuyi ijaaramnee waltumsinee jabaannee fedha Oromoo kana akka inni kabajamuufitti paarlamaa keessatti barcuma qabaachuu nurra jira dirqama jennee kan dubbannu sababii kanaatiif. Egaa waan baay'ee dubbachuun barbaachisaa hin ta'u. Afaan keenya, aadaa keenya akkamittiin akka isaan ajjeesaa jiran raadiyoo fi televezyiinii namoonni keenya asuma keessaa dhimma tokko tokko afaan keenya afaan Oromoo kun afaan barnootaa ta'eera, afaan saayinsii ta'eera, afaan hojii ta'eera, afaan raadiyoo fi afaan televezyiinii ta'eera illee jettanii yaaduu dandeessu. Akkuma kana jechuudha. Garuu afaan tokko guddachaa jiraachuu isee fi badaa jiraachuun isaa kan inni ittiin madaalamu kanaatiin miti. Kan inni ittiin madaalamu bakka kaleessa fayyadamaa jirutti faayidaa kennaa turetti har'as faayidaa kennaa jira kan jedhudha tokko. Lammaffaa afaan kuni afaan isa balleessuudhaaf yookaanis isaan dorgomaa jiru wajjin yoo wal bira qabame madaalame sa'aatii meeqa tamsaafama, sa'aatii hammam ittiin barreeffama, hammam ittiin dubbatama, viidiyoo meeqatu ittiin darba,
audio sa'aatii meeqatu raadiyoodhaan darba, FM meeqatu ittiin darba, diraamaa yookaan tiyaatirii meeqatu ittiin qophaa'a, fiilmii meeqatu ittiin qophaa'a, sirba meeqatu ittiin ba'a, faarfannaa meeqatu ittiin ba'a, manzuumaa meeqatu ittiin ba'a jedhanii lakkaa'u jechuudha. Kana afaan har'a Itoophiyaa keessatti itti fayyadamaa jiru wajjin yoo wal bira qabnee ilaalamne wal bira qaban ilaaluun iyyuu danda'amu. Fakkeenyaatiif bu'aalee pireesii gaazexaa yookaan garaachawwan barruulee har'a maxxanfaman 60 ta'u Finfinnee keessatti torbanitti kan maxxanfaman. Achi keessa afaan Oromootiin kan maxxanfamu tokko duwwaatu jira. 60 keessaa tokkoof 60 jechuudha raashiyoon isaa. Kanaatiif afaan kun badaa jiramu jabaachaa jira jechuun afaan isa irratti hojjechaa jiru isa balleessuuf deemaa jiru wajjin gaafa wal bira qabamee ilaalamu hammamii jechuudha. Kanaatiif barreeffamaan yoo ilaalle hin jiru jechuudhaan ni dandeenya. Tokkoof 60 jechuun hin jiru jechuudha. Raadiyoo FM immoo yoo fudhanne FM meeqatu jira? Sirban waa'ee ispoortii, waa'ee maalii kan dargaggoota keenya maalalchiisan kan isaan dhaga'uu barbaadan kan gurra isaaniitti mi'aawu kan dabarsan FM raadiyoo meeqatu jira? Kan keenya raadiyoo fi televizyiinii nuyi qabnu ilaalle waan namni dhaga'uu barbaadu dubbatan guyyaa tokko. Waan dargaggeessi keenya waan inni irraa baratu, waan isa bashannansiisu, waan isa hawwatu, qalbii isa hawwatu tokko dabarsan. Sababni kanaaf namni dhaga'uu barbaadu, namni dhaggeeffachuu barbaadu. Qabiyyeen isaa akka namni dhaggeeffate taasisa. Kanaatiif hin barbaadu. Har'a iddoo akkasitti galii ammanaatu xaafiin tooraan faca'ee kuntaala ammanaatu galee kanatti ta'ee kanaan guddachaa jirra. Persentii 11 darbu wantichi 11 sinirratu persentii 11 dabalaa jira. Akkas ta'aa jira 11 gaafa 11 ijaaramne waan akkasiitu adeema. Kanuma dhageenya yeroo hundumaa. Kana namni dhaga'uu barbaadu jiru. Isa cufateetu dhiisee FM afaan Amaaraatti deeffata jechuudha. Beekaadha warri kana hojjetan. Yeroo tokko dhangaa kan jedhu sagantaan tokko jalqabee ture. Kan nama gurra namaatti itti mi'aawu itti tolu. Diraamaa isaas itti tolaa. Qabiyyeen isaas namatti tolaa. Afaan isaas namatti tolaa. Waan inni ergaa inni dabarsus namatti tola. Hiika qaba ture. Isaanii dafanii hin balleessan. Warra gartuu dhangaa sana balleessan achirraati. Eeganni badeetii namni alamma guyyaa tokko raadiyoo fi televizyiinii afaan Oromoo kana dhiibbe. Garuu afaan koo jibbee miti. Saba koos jibbee miti. Waan namni dhaga'u miti. Waan namni dhaggeeffachuuf jaallatu miti. Yeroo filannoo nu duukaa deemaa turan yeroo duula filannoo raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa nu biraa naafne kaampeenii keenya hundumaatti. Nu biraa namni garuu guyyaa tokko kun gabaasne waa'ee kana. Guyyaa tokko televizyiinii isaaniitti agarsiisa. Maaliif nu duukaa deemu eegan gabaasne maaliidhaaf nu duukaa deemaa turan? Nama baay'eetu duukaa jira kan jennee fiti isa dhorsuudhaafiti. Garuu immoo amma akkuma dubbannu kana wanta tokko afaan keenya keessatti dogoggoraan yoo ta'e ishee fuudhanii dhaqanii jalatti agarsiisanii boritti mana hidhaan buusuudhaaf. Kanaaf nu duukaa deemu. Horii nuyi kaffallu ilmaan keenya abbootiin keenya taaksii isaan gibira isaan kaffalanii raadiyoo fi televizyiinii hojjechaa jiru. Ilmaansa adamsa deebi'ee jechuudha. Sagalee uummata isaatii ukkaamsa jechuudha. Kanaaf nu duukaa deemu. Nu yakkuudhaaf nu duukaa deemu. Yakka afaan keenya keessaa barbaaduudhaafiti televizyiinii waan baay'atee nu duukaa deema raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa. Kanadha kan inni hojjetu. Namni kana dhaga'uu barbaadu hin jiru. Kan isaanii nyaata akkuma nama isinii jedhee diraamaa isaanii yookaan do'ii isaan dhiyeessan tokko namatti tola. Tiyaatirri isaanii namatti tola. Waa'ee ispoortii waa'ee isaan dhiyeessan namatti tola. Haasaa isaan nama waliin dubbii isaan godhan namatti tola. Kanaatiif maal achiisuutu jedha. Akka namni dhaggeeffatutu jedha. Isa kanammoo akka namni dhaggeeffatutu jedha. Gaazexeessaa isa ijja qabu, isa eenyummaa isaa beeku, isa obbee, isa saba isaa jaallatu, isa ari'an keessaa ari'an fidu. Yeroo darbe dhageessanii filatame gaazexeessota 20 guyyaa tokkotti ari'an gaazexeessota Oromoo jechuudha. Yeroo kun ari'amuu namni dubbatu jechuudha. Namni garbaan namni kana kaasu jechuudha.
kan isaan jedhamu biyyooleen sagalee isaa jedhamu biyya lafaatu biyya lafaatu raadiyoon biyya, gaazexaan biyya, matseetiin isaanii biyya, VOA biyya, hundumatu biyya. Kan keenya namni ayyaanota tokko namni dubbatu. Warri jedhama namaa dubbatan gaazexaan dubbatu, raadiyoon dubbatu, televizyiiniin dubbatu, eenyu dubbatu. VOA'n Oromiyaa keessatti korespondentii hin qabu, agabaasaa hin qabu. Garuu iddoo gara biraatti Oromoo miliyoona 40 ga'uuf VOA korespondentii tokko hin jiru. Waan biqilaa ari'amtee deemteetti eenyu gammachuutu isaa innis Zalaalam gammachuusaa ari'amee dhiisee deemeera. Oromiyaa keessaa namni tokko namni gabaasu hin jiru. Tigraay keessaa yoo fudhannee uummata miliyoona meeqaa fi isaan immoo gabaasa meeqa qabu achi keessaa gabaasu jechuudha. Waa'ee keenya kan gabaasu jiru nama waa'ee miliyoonii 40 namni dubbatu waan achitti taa'amaa jiru waan hidhaa achitti gaggeeffamaa jiru ajjeechaa achitti gaggeeffamaa jiru namni gabaasu jiru biyya lafaatiif. Kanaatiif waan hundumaaniyyuu walqixxummaan sabummaas hin jiru biyya sana keessa. Gaazexeessonni qormaata fudhatanii afaan Oromootiin gabaasuudhaaf darbanii VOA'dhaaf dhaqanii Ethiopian Broadcasting Authority gaafa isaan gaafatanii laayisensii hin kennu jedhe. Oromootiif laayisensii hin kennamu. Garuu isin biyya kana keessa jirtu lammiidhaan hin jiru. Lammiidhaa isin Itoophiyaadhaan hin jiru. Lammii biyya kanaatiin hin jiru. Gaafa kana jennu immoo Oromoof laayisensii hin kennamu hin jiru. Maaliif yoo isa tokko dhowwatan isa tokko akkamitti dhowwatu? Kana namni gaafatu hin jiru. Kanaatiif waa'een keenya beekamu jechuudha. Paartii waa'ee keenya dubbatu jiru. Baay'een isaanii amma maaliif paartii Oromoo yookaan yeroo isaa paartii maaliif kana jaartu waa'ee Itoophiyaa maaliif dubbatan maaliif akka dubbatan waa'een isaan kaanii kan dubbatu baay'eetu jira. Kan saba kanaa kan dubbatutu dhibee. Kan dubbatutu dhibee nama kana gaaffii kana nama guututu dhibee. Kana guutuudhaaf ijaaramne dirqama. Isin waa'ee keenya hin kaaftan taanaan qaamni waa'ee saba kanaa kaasu ijaaramuun ka'ee socho'uun dubbachuun dirqama. Kanadha kan nuyi gochaa jirru biyya kana keessatti. Isinis paartii akka hireetti lakkaa'anii fi aksiyoonaatti lakkaa'anii fi dividendii isa ji'atti isa ta'u waggaatti isa ta'u maaliif achi keessan argatu? Amma gaafa inni bu'aa qabutti. Bu'aa hin qabu ta'ee yoo inni gallakkise inni lafa isaatti deebi'uu jiraachuu barbaadu jechuudha. Utuu buqqa'ee. Utuu kana gochuun utuu danda'amu, utuu gargaaruun utuu danda'amu, ijaaruun utuu danda'amu, utuu maatiin isaa hin badin, qeensaa utuu hin badin, maatiin isaa utuu hin bittimmaa'in achitti deebisanii ijaaruun utuu danda'amu kana tokkollee namni yaadatti kennu hin jiru. Maaliif jalqabumayyuu karoorri isaa sabni sun akka inni achi buqqa'uutu barbaadama. Kana kan ijoolleen keenya dura dhaabbatan kan isaan gadi kafalaaf jiran. Kan isaan du'aa jiranis kanaaf. Shororkeessitoota jedhanii namoonni isaan rasaasa addatti naqanii ajjeesan kun shororkeessitoota otoo hin taane ilmaan keenya warra mirga isaanii, mirga saba isaanii, kabaja saba isaanii, lafa saba isaanii warra deebisanii barbaadaniidha. Warra gaafachaa jiraniidha. Kanaaf waa'een maastar pilaanii naannoo Finfinnee fi lafa Finfinnee ammallee rakkoo guddaa kan baatee deemu gara fuulduraatti illee rakkoo guddaa baatee kan deemu wareegama nama baay'ee kan gaafatu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaatiif waan kana uummanni ala jiraatu kun sirriitti hordofuu qaba. Waan bira dhaabbachuu danda'u hundumaatiif bira dhaabbachuu qaba. Keessumaatii balaa ilmaan keenya irra ga'u waan dandeessan ogummaa qabdan, maallaqa qabdan, hariiroo namaa wajjin qabdan hundumaatti fayyadamtanii waan kana bira dhaabbachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa karaa siyaasaa kana fakkaataa hireen qabnu siyaasa biyya kanaa keessatti namoota nuyi paarlamaadha jennee achi kaa'annu wayii tokko murteessuu hin danda'an, wayii tokko gaafachuu hin danda'an, ajandaa tokko qabsiisuu hin danda'an, dhimma keenya irratti akka mari'atamu gochuu hin danda'an, yeroo lafi keenya saamamu, yeroo ilmaan keenya harkatti rukutaman
Kana hundumaa namoota gaaffii gaafachuu danda'an miti. Kun akka nuyi achi keessatti bakka bu'iinsa akka nuyi hin qabne, representeeshinii akka nuyi hin qabne, humna siyaasaa akka nuyi hin qabne, siyaasa kana keessa akka nuyi hin jirre agarsiisaa jechuudha. Siyaasa kana keessa hin jiru. Bulchiisa biyya kanaa keessa hin jiru. Utuu bulchiisa biyya kanaa keessa jiraanne barcuma paarlamaa 190 qabaanne guyyaa tokkollee waa'een keenya qabu hin jiru ture. Balaan nurra gahaa jiru kana namni sagalee nuu dhageessisu jiraachuu dura ture silaa. Barcuma tokko qabaannee nuyi madirakiin waggaa darbe rakkoo baay'ee irratti kaasaa turre. Barcuma tokkittiidha. Garuu isaan barcuma 290 qabaatanii opiiniyoon jechuudha. Haga guyyaa irratti waan dhimma Oromoo dantaa Oromoo tarkaanfachiisu tokkollee paarlamaa keessatti ajandaalee qabsiisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaatiif representeeshinii dhugaa hin qabnu nuyi ijaaramnee waltumsinee jabaannee fedha Oromoo kana akka inni kabajamuufitti paarlamaa keessatti barcuma qabaachuu nurra jira dirqama jennee kan dubbannu sababii kanaatiif. Egaa waan baay'ee dubbachuun barbaachisaa hin ta'u. Afaan keenya, aadaa keenya akkamittiin akka isaan ajjeesaa jiran raadiyoo fi televizyiinii namoonni keenya asuma keessaa dhimma tokko tokko afaan keenya afaan Oromoo kun afaan barnootaa ta'eera, afaan saayinsii ta'eera, afaan hojii ta'eera, afaan raadiyoo fi afaan televizyiinii ta'eera illee jettanii yaaduu dandeessu. Akkuma kana jechuudha. Garuu afaan tokko guddachaa jiraachuu fi badaa jiraachuun isaa kan inni ittiin madaalamu kanaatiin miti. Kan inni ittiin madaalamu bakka kaleessa fayyadamaa jirutti faayidaa kennaa turetti har'as faayidaa kennaa jira kan jedhudha tokko. Lammaffaa afaan kuni afaan isa balleessuudhaaf yookaanis isaan dorgomaa jiru wajjin yoo wal bira qabame madaalame sa'aatii meeqa tamsaafama, sa'aatii hammam ittiin barreeffama, hammam ittiin dubbatama, viidiyoo meeqatu ittiin darba, oodiyoo sa'aatii meeqatu raadiyoodhaan darba, FM meeqatu ittiin darba, diraamaa yookaan tiyaatirii meeqatu ittiin qophaa'a, fiilmii meeqatu ittiin qophaa'a, sirba meeqatu ittiin ba'a, faarfannaa meeqatu ittiin ba'a, manzuumaa meeqatu ittiin ba'a jedhanii lakkaa'u jechuudha. Kana afaan har'a Itoophiyaa keessatti itti fayyadamaa jiru wajjin yoo wal bira qabnee ilaalamne wal bira qabanii ilaaluun iyyuu danda'amu. Fakkeenyaatiif bu'aalee pireesii gaazexaa yookaan galaanchaawwan barruulee har'a maxxanfaman 60 ta'u Finfinnee keessatti torbanitti kan maxxanfaman. Achi keessa afaan Oromootiin kan maxxanfamu tokko duwwaatu jira. 60 keessaa tokkoof 60 jechuudha raashiyoon isaa. Kanaatiif afaan kun badaa jiramu jabaachaa jira jechuun afaan isa irratti hojjechaa jiru isa balleessuuf deemaa jiru wajjin gaafa wal bira qabamee ilaalamu hammamii jechuudha. Kanaatiif barreeffamaan yoo ilaalle hin jiru jechuudhaan ni dandeenya. Tokkoof 60 jechuun hin jiru jechuudha. Raadiyoo FM immoo yoo fudhanne FM meeqatu jira? Sirban waa'ee ispoortii, waa'ee maalii kan dargaggoota keenya maalalchiisan kan isaan dhaga'uu barbaadan kan gurra isaaniitti mi'aawu kan dabarsan FM raadiyoo meeqatu jira. Kan keenya raadiyoo fi televizyiinii nuyi qabnu ilaalle waan namni dhaga'uu barbaadu dubbatan guyyaa tokko. Waan dargaggeessi keenya waan inni irraa baratu, waan isa bashannansiisu, waan isa hawwatu, qalbii isaa hawwatu tokko dabarsan. Sababni kanaaf namni dhaga'uu barbaadu, namni dhaggeeffachuu barbaadu. Qabiyyeen isaa akka namni dhaggeeffanne taasisa. Kanaatiif hin barbaadu. Har'a iddoo akkasitti galii hammanaatu xaafiin tooraan faca'ee kuntaala hammanaatu galee kanatu ta'ee kanaan guddachaa jirra. Persentii 11 darbu wantichi 11 sinirratu. Persentii 11 dabalaa jira. Akkas ta'aa jira. 11 gaafa 11 ijaaramne waan akkasiitu adeema. Kanuma dhageenya yeroo hundumaa. Kana namni dhaga'uu barbaadu jiru. Isa cufateetu dhiisee FM afaan Amaaraatti deeffata jechuudha. Beekaadha warri kana hojjetan. Yeroo tokko dhangaa kan jedhu sagantaan tokko jalqabee ture. Kan nama gurra namaatti itti mi'aawutti tolu. Diraamaa isaas itti tolaa.
qabiyyeen isaas namatti tolaa, afaan isaas namatti tolaa, waan inni ergaan dabarsuus namatti tola hiika qabatu. Isaan hin dafanii hin balleessan. Warra gartuu dhangaa sana balleessan achirraati. Eeganni badeetii namni alamma guyyaa tokko raadiyoo fi televizyiinii afaan Oromoo kana hin beeku. Garuu afaan koo jibbee miti, saba koos jibbee miti. Waan namni dhaga'u miti, waan namni dhaggeeffachuuf jaallatu miti. Yeroo filannoo nu duukaa deemaa turan yeroo duula filannoo raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa nu biraa nafne kaampeenii keenya hundumaatti. Nu biraa namni garuu guyyaa tokko immoo hin gabaasne waa'ee kana. Guyyaa tokko televizyiinii isaaniitti agarsiisu. Maaliif nu duukaa deemu gaa eegan gabaasne maaliidhaaf nu duukaa deemaa turan? Nama baay'eetu duukaa jira kan jenneefiti isa dhorsuudhaafiti. Garuu immoo amma akkuma dubbannu kana wanta tokko afaan keenya keessatti dogoggoraan yoo ba'e ishee fuudhanii dhaqanii jalatti agarsiisanii boritti mataadhaan buusuudhaaf. Kanaaf nu duukaa deemu. Horii nuyi kaffallu ilmaan keenya abbootiin keenya taaksii isaan gibira isaan kaffalaniin raadiyoo fi televizyiinii hojjechaa jiru ilmaan isaa adamsa deebi'ee jechuudha. Sagalee uummata isaatiin ukkaamsa jechuudha. Kanaaf nu duukaa deemu. Nu yakkuudhaaf nu duukaa deemu. Yakka afaan keenya keessaa barbaaduudhaafiti televizyiinii waan baay'atee nu duukaa deema raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa. Kanadha kan inni hojjetu. Namni kana dhaga'uu barbaadu hin jiru. Kan isaanii nyaata akkuma nama isiniin jedhee diraamaa isaanii yookaan do'ii isaanii dhiyeessan tokko namatti tola. Tiyaatirri isaanii namatti tola. Waa'ee ispoortii waa'ee isaan dhiyeessan namatti tola. Haasaa isaan nama waliin dubbii isaan namatti tola. Kanaatiif maal achiisuutu jedha. Akka namni dhaggeeffatutu jedha. Isa kana immoo akka namni dhaggeeffatutu jedha. Gaazexeessaa isa ija qabu, isa eenyummaa isaa beeku, isa obbeeku, isa saba isaa jaallatu, isa ari'anii keessaa ari'anii fidu. Yeroo darbe dhageessanii yoo ta'e gaazexeessota digdamuu guyyaa tokkotti ari'an gaazexeessota Oromoo jechuudha. Yeroo kun ari'amuu namni dubbatu jechuudha. Namni garbiraan namni kana kaasu jechuudha. Kan isaanii garuu yeroo sagalee yeroo isaanii dhaban biyya lafaatu wal ga'ii biyya lafaatu dhiya. Raadiyoon ni iyya, gaazexaan ni iyya, matseetiin isaanii ni iyya, VOA ni iyya, hundumatu iyya. Kan keenya namni digdamii ari'amuu namni tokko namni dubbatu. Warri biyya dhala namaa dubbatan gaazexaan dubbatu, raadiyoon dubbatu, televizyiiniin dubbatu, eenyuun dubbatu. VOA'n Oromiyaa keessaatii korespoondentii hin qabu, agabaasaa hin qabu. Garuu iddoo gara biraatti Oromoo miliyoona 40 ga'uuf VOA korespoondentii tokko jiru. Waan biqilaa ari'amtee deemteetti eenyu gammachuutu isaa innis Zalaalam gammachuusaa ari'amee dhiisee deemeera. Oromiyaa keessaa namni tokko namni gabaasu jiru. Tigraay keessaa yoo fudhannee uummata miliyoona meeqaa fi isaan immoo gabaasa meeqa qabu achi keessaa gabaasu jechuudha. Waa'ee keenya kan gabaasu jiru nama waa'ee miliyoonii 40 namni dubbatu jiru. Waan achitti taa'amaa jiru, waan hidhaa achitti gaggeeffamaa jiru, ajjeechaa achitti gaggeeffamaa jiru namni gabaasu jiru biyya lafaatiif. Kanaatiif waan hundumaaniyyuu walqixxummaan sabummaas hin jiru biyya sana keessa. Gaazexeessonni qormaata fudhatanii afaan Oromootiin gabaasuudhaaf darbanii VOA'dhaaf dhaqanii Ethiopian Broadcasting Authority gaafa isaan gaafatanii laayisensii hin kennu jedhe. Oromootiif laayisensii hin kennamu. Garuu isin biyya kana keessa jirtu lammiidhaan hin jiru. Lammiidhaa isin Itoophiyaadhaan hin jiru. Lammii biyya kanaatiin hin jiru. Gaafa kana jennu immoo Oromoof laayisensii hin kennamu hin jiru. Maaliif yoo isa tokko dhoowwatan isa tokko akkamittiin dhoowwatu? Kana namni gaafatu hin jiru. Kanaatiif waa'een keenya beekamu jechuudha. Paartii waa'ee keenya dubbatu jiru. Baay'een isaanii amma maaliif paartii Oromoo yookaan yeroo isaa paartii maaliif kana jaartu waa'ee Itoophiyaa maaliif dubbatanii maaliif akka dubbatan. Waa'een isaan kaanii kan dubbatu baay'eetu jira. Kan saba kanaa kan dubbatutu dhibee. Kan dubbatutu dhibee. Nama kana gaaffii kana nama guututu dhibee. Kana guutuudhaaf ijaaramne dirqama.
isin waa'ee keenya hin kaaftan taanaan qaamni waa'ee saba kanaa kaasu ijaaramuun ka'ee socho'uun dubbachuun dirqama. Kanadha kan nuyi gochaa jirru biyya kana keessatti. Isinis paartii kana karaa nagaa itti deemanii jala dhaabbatanii qabsoo kanaa dhuunfaa kanneen addunyaa irratti beekamu gochuu karaa gara biraa immoo himachuu illee ni danda'ama. Amma fakkeenyaatiif namoonni nama ajjeesanii namoonni waan adda addaa hojjetanii amma maatii seeratti dhiyaatii jiru. Amma karaa dhaaba mirga namootaa namummaa mootummaa kanarratti akka himate akka banamuu fi nus gargaaraa jirra. Isaanis qophii gochaa jiru. Mootummaan kunis akka mootummaatti namoonni dhuunfaadhaan nama ajjeesanii qabeenya namaa balleessanii waan adda addaa hojjetanis seeratti akka dhiyaatanii fi haala hundumaa mijaa'aa jira. Gara fuulduraattis abbaa seeraa yookaanis immoo abukaatoowwan adda addaa Oromoo keessaa walitti baafnee ijaarree nama himachiisuu yookaan litigeeshiniidhaan itti fufuudhaafis karoorri jira jechuudha. Yoomiyyuu taanaan yoollee ammatti seeratti dhiyaatanii abbaa murtoo yoo itti muruu illee baate seeratti dhiyaachuu isaanii garuu hin hafu. Karaa kanaa qabsoo keenyatti fufuun keenya kan oolu jechuudha. Hammam itti fufiinsa qaba isa jedhu kanaaf wanti hundumtuu rakkoo mataa isaatiin qaba. Haa ta'uyyuu malee dhuguma barattoonnis akkuma amma dubbannee hidhamaa jiru, du'aa jiru, maal ta'as jiru. Qabsoo kana immoo sirriitti kan hooggannu qaamni tokko jiraachuu qaba. Ammaa fi tareetii sochii uummataa kana wajjin kan walgitu ta'uu dhiisuu danda'a liidarshiippiin beekannaa jiru. Haa ta'uyyuu malee akka paartiitti deebinee of ilaaluudhaaf sirriitti of ijaaruudhaaf akka inni qabsoo uummata kanaa hoogganuu danda'u dhiiga haaraatti dabaluudhaan dargaggoota keessaa namatti dabaluudhaan godinaalee hundumaa keessaatii sirriitti bakka hundumaatii bakka bu'iinsa kan qabu paartiin kun kan kooti jedhee akka uummanni ilaalutti hooggansa isaa sirriitti wannoo jabaarratti ijaaruudhaaf qophii qabna. Keessumaatii reprezenteeshinii isaa bakka bu'iinsi isaa godinaalee hundumaa keessaatii otoo tokko otoo hin caalin akka inni bakka hundumaa keessaatii bahee akka inni hooggansa ijaaruudhaaf waliigalteetu jira. Faawundeeshinii isaa yookaan bu'uura isaa ammatti jalqabnee buusuudhaaf karoorfannee jirra. Kanaatiif liidarshiippii kanaatiin kana hoogganuu danda'u ijaarra jennee yaadnaasii deebinee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Mootummaan dhibbaa namoo jedha kun dhugumaa filannoon kun akka kanaatti itti fufes bu'aa maalii qabasa jedhuu fi dhuguma dhibbatti moo'inni inni jedhu addunyaanis hin dhaga'e malee fudhanne isaanis qaqqaanaa nama dubbatanii nummoo akka isaan hin moones bakka isaan hin moones immoo beekna. Sagaleen hambisu namni hambisu utuu dirqamin duukaa ba'ee akkamittiin sagalee tokko dhaabachii keessaati. Ta'uu danda'u addunyaan nu banaa'uu hin danda'u. Hin saamanii fudhatan hundumaa qawweedhaan nurraa fudhatan. Haala isaan lammata nurraa fudhachuu dandeenye mijeessuudhaan keenya haala sana qopheeffannee jirraadha. Barreera waan sana akkamittiin akka isaan fudhatan barree jirra amma. Lammata fudhachuu hin danda'an. Wanta nuyi sirriitti jala muree walitti hin dandeenye jechuudha. Waa'ee boordii filannoo akkamittiin akka inni ijaaramu, akkamittiin sagalee lakkaa'amu akka jiru waan akkasii kana ammaa jalqabee kan irratti hojjetamaa jirudha. Dippiloomaasii addunyyaatti hojjechaa ture keessatti mootummoonni addunyaa mootummaa Ameerikaa dabalatee akka nu gargaaru kan gaafachaa ture tokko kanadha. Deebisanii boordii filannoo kana boordii gartuu malee gartuu isa kanaafis kanas kan hin loofne hundi keenya kan irratti waan eegalle boordiin akkana akka dhaabbatu akka nu gargaaruuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsis kan nu gaafachaa jiru kanadha. Kana immoo akka isaan nu gargaaran abdii qabna jechuudha. Kanaatiif mootummaanis immoo kana caalaa deemuu waan barbaadu natti fakkaatu. Kana caalaa yoo deemee riskiinsa nu caalaa iyyuu isaaniif hin ta'u. Maaliif Joon F. Kennedyin akka jedhu warri qabsoo karaa nagaa akka inni milkoofne godhani qabsoon hidhannoo akka inni milkaa'u taasisu jedhani. Those who make non-violent struggle impossible will make violent struggle inevitable. Kun dhugaadha.
Yoo kana godhanii karaa nagaa dhuguma aangoo gaddisuu hin barbaadan yoo ta'e warra karaa biraa yaalaa jiranii karaa banuu badee immoo isaanitti bada nutti badu. Kanaatiif wanni inni nuti jennu yoomiyyuu taanaan mootummaanis kana waan jibbinatti fakkaatu ammaa booda waan amma gahaa ta'e yeroo irra turaniiru kana jaalaa waan turuu barbaadan isatti fakkaatu turuu waan danda'an isatti fakkaatu. Tokkummaa paartiilee gidduu jiru taphittiin paartii biraa jireenya hojjechuu barbaadu paartii Oromoo biyya keessaas haa ta'u biyya alaa jiranii wajjin nama hojjechuu barbaadu hojjechaa jirtu isa jedhanii fi dhugumaa nuyi nama mirga sabaa fi mirga dhala namaa hundumaati. Walqixxummaa dhala namaa hundumaatiif nama falmu, nama dubbatu, nama kanaaf qabsaa'u hundumaa wajjin dhuunfaadhaanis paartiidhaanis wajjin hojjechuudhaaf barbaada. Nama akkasii. Nama walqixxummaadhaaf hojjetu jechuudha. Kanaatiif paartii warra biroos kanumaan ilaalla. Paartii Oromoo kana ija biraatiin iyyuudhaan nuyi paartinariidha malee warra waliin cigaatee, walirratti duulee, wal rukutee, wal madeessee gara biraatiif karaa bantu ta'uu hin qabu. Hayyoo keenya waa'ee saba keenyaati. Saba keenyaatu haqa saabate, haqa isaan kun akka inni deebisu gochuudhaaf immoo paartiilee kanaan hojjetan hundumaa wajjin hojjechuudhaaf nuyi fedha qabna jechuudha. Hamma seerri biyya keenya nu hayyamutti nuyi paartiilee Oromoo seerri nu hayyamu wajjin hojjechuudhaaf yoomiyyuu taanaan booddeetti deemu. Kan seerri nu dhowwu, kan seerri nu daangessu ni jira. Isaaniin immoo seera cabsuu hin barbaannu, seeraa ala deemuu hin barbaannu. Kaayyoo itti deemnu irraatii kan ala deeman yoo jiraatan dhaabbilee akkasii wajjin hiriiruu hin barbaannu. Garuu kaayyoo sila dubbadhe. Inni sila dubbadhe nuyi Itoophiyaa ishee sabni baay'ee keessatti aangoo qabatee bulchuu ijaaruu barbaada. Nama jedhu hundumaa wajjin hojjechuu barbaada. Itti dabalee immoo karaa mirga keenya sagalee keenyaan dhiibbaa adda addaa geessisuudhaan biyya kana keessatti karaa nagaa jijjiirama fiduu hin dandeenya kanneen jedhan hundumaa wajjin hojjechuu barbaada. Nama kana wajjin karaa kanaan gargaaru hundumaa wajjin immoo hin hojjenna. Garuu paartii kamiiyyuu mormuu hin barbaannu, dura dhaabbachuus hin barbaannu. Nus immoo amma danda'ametti hundumtuu yoo danda'ame akka nu gargaaru barbaanna. Yoo hin danda'amne immoo akka callisu barbaanna. Akka nu walirratti akka duudhu hin barbaannu jechuudha. Kanaatiif waan dhaggeeffataniif fayyaa ta'aa.